Abbaan mucaa hojjaa asumaan wannan jalqabaa dursee gaafa waan akka miidiyaa kanarratti fiddanii kaakaa Oromoon waan kaakaa jedhu keessa irraa qabdanii dhaabbachuu qabdu. Uummati bara kana sobee kakata. Lammaffaa maaliif keessaa obbaasuu barbaade beektaa Kadiroon Hamza already informationiin isaa qabamee jira mucaan waataa jira. Maatiin isaa haga sadarkaa biyyaatti information isaan hundumtuu dabbaalfaa bira ga'ee jira. Dabbaalfaa immoo dubbii kana already wanti ijoolleen Oromoo nama jeestee dhoossitu kun immoo Jawaar Mohaammed fa'aa dubbii kana eegalaniiru waan ta'eef rifaasuu guddaatu jira. Kanaaf jedhee dhoossa malee mucaan jalqabumayyuu dubbataa ture. Kan akkati reebaa kan nuun jedhe si'i. Kana jechuun maali? Inni kun areebsisus reebaa kan nuun jedhe si'i. Dubbii tana akka adda baafatanii fi naasa'u ture Marqos Qiyyee. Amma wanni ati pointiin takka tanaa qabattan namni kumni diidamii takka pointii takka qabadda. Mucaan amma nutti haasa'u jiru kun Mahdiin yoo sa'a 48 isaan bira taa'e naziiba qaba. Mahdiin amma nutti haasa'u jiru kan isaan bira haasa'u jiru kun ni du'a. Katabaddaa waan tana. Yeroo gabaabduu keessatti maaliif jennaan informationni Mahdii waan qabameef Mahdiin waan isaan baasuu taa'uuf wanni ta'u hin jiru kabira. Okay? So abbaan mucaadhaa yoo nu dhagayaa jiraate adeeroo nu dhagayeessa assalaamu alaykum. Ustaaza osoo kiti kinda barree waan takka sirri siibsa ustaaza kiyya waan hin kaleerra hanga ammaatti keessa jiruuf. Dubbad. Fayyaa ta'e jalqaba irratti mucaanii gammee jaamuu fi ijoolleen amma asirra haasoytu tun waliin turte. Sirna dhagabadhu ustaaza bakka tana. Evidensi wajjin siya kan baase. Waa'uma ammaan tana mucaa amma gabbu'e amma mucaan amma gurraacha jaamu kuni nama guddaa gootee ilaaleen. Nama guddaa gootee ilaaleen gurraacha amma haasa'eessan kabaalagummaa haasa'ee bu'eessan nama guddaa hoogganaa liidarshiippii nama warqaa qabuun se'in. Inni mataan isaa ergamtuudha. Inni mataan isaa wardiyaadha. Wardiyaa eenyuti? Inni mataan isaa wardiyaa nama Mahadii jedhamu kana. Sheekh wanta kan sitti hattuun amala sirraa hin haatu. Okay, Mahdiin amma filima nurra dalagu. Sirriitti siirsa ooyi yoom barte dubbii keessa barree naa kan carraa naa siirsa sirriitti. Kalee isa maal goone si fakkaata? As gubbatti haasoyne. Mucaan amma gammee jedhamu kuni kalee harka Mahadii kana ture. Sheekh sirna dhageeffadhu. Okay. Jawwaal harkaa fuudhaniiti nu basaasta jedhanii iccitii keenya baastan jedhanii ugguraa turan. Kalee galgala as gubbatti yaamaa bullee dadhabnee addaan baane. Maal nuun jaan ijoolleen isa dhiyaattu. Waan gammeen keessi jiru nu beeka. Gammeen nu bilbilaa jira. Mana kana cufaa guruupii godhaa isinirra finna nuun jaan. Mana nama kuma kudhan ka jiru cufnee kunneetti anaa fi maammeen poolisiin faan ijoollee dhalaa nama lamaa fi mucaa tokko hamma dura ol hin bahin tokko wali finnee haasoyne. Gammeen kun guyyaa kana maammee poolisiidhaaf dawwalee akkatti bakka san dhaqees akkatti bakka san jirus hunduma hime. Hogganaan guddaan lafa sanii gurraacha amma baalagummaa asii kan osoo hin taane Mahadii amma afaan deema godhu amma suuraa isaa agartu kanaatu hoogganaa guddaadha. Mahadiin kun Arabaa wajjin kontaaktii qaba. Akkuma reefu ofirra ragaa baa ture san. Arabticha kana isaa ergata. Arabtichi kun maqaa mushawaraatiin ijoollee adda addaa baadiyyaa keessaa guuree fidee isaan bira buusa. Isaan ammoo maallaqa gaafatan. Sirna dhageeffadhu. Mucaan gammee jedhamu haasa'uu danda'a. Bakka jiru sanitti isaan biratti olii gad deemanii yoomii haa dalagatanii malee gammee kana ni hin beekan. Gammee reefu maal isinitti hime dhageeffanne? Baraarii lamaa dhufe naan jaan jeebar. Baraarii lamaa dhufe jechuun maal jechuun fuula haaree lamaa dhufe haasa kattaanu. Haa taftisha goonu jechuudha gabaabumatti. Amma si galtee dubbii? Aboo ani bar fuula haaree miti siin nan argini malee jeen yaa hoogganaa kiyya. Hoogganaan eenyu gaamma? Hoogganaan amma gaa Mahadii kana. Mahadiin kun bobbahee ture. Hoggaa Mahadiin kun bobbahee mucaan kun dhufee duubaa bakka san seene. Hoogganaan guddaan gaafa alaa galu fuula haaree jireedaa baraariin jeen. Haasa kattaan waraana takaasu deema beekadhu. Lakki an fuula haaree miti isin wajjin hin jira siin nan beekne malee jeen. Asirratti immoo liibilii isaanii eenyu feenyu kati adda siibaa. Achii booda isa dhiisan. Fuula haaree kana haa qabu. Laalama gammee hin sobban. Gammeen amma akkuma isaan jaan kan mucaa qabe kan mucaa fidee isaaniin eege gammeedha. Jarattiin ala ooltee alaatti galte. Gaafa alaa galtu eenyu feenyu galte. Mucaa amma du'ee gannu kanaa fi gammee kana galte. Achirra dhaabbateetti baraarii lamaa jira jeen. Gammee qoy guutak. Ni dubbataa qoy. Ustaas sirna dhageeffadhu. Baraarii lamaa jira hoggaa jiru tokko mucaa du'ee kana baana lammaffaa gammee baana. Gammeen if maal godhe lakki an keessa ni kajaa'uun keessaa baase. Baraariin hoogganaan guddaan gaafate sun mucaa du'ee kan qofate jechuudha. Amma gaa baraarii tokko haqabeechi isaaniin eege eenyu gammeedha. Hin bahu innis tokko naa qabadhu. Ammoo
hoggantichi guddichi gammeen waan firraa sodaatan ka gammeen guyyaa kana nutti haasee harka isaaniitiin jira anu najjeesanii yoon bakka tanaa bahe dhugaanii ni maasii kan bahu haala namijjeessaa jee haala mijjeessinee fi bakka sanii baafne tokko gammee kana amma gurraachi sinjan kan amma baalagummaa haasee kuni koloniidha ergamtuudha wardiyaadha lubbuu faasawa reefu osoo gurbaa guddaa kana nuun fidin dura ifi gastisan seenee maal nuun jee gurbaan isin amma hattu jettan kun hattuu miti saayiba kiyyaa ollaa tokko dalaynaa nuun jee mucummaa nama gurraachi kennuun kun hoggaa kana nuun jee gurbaan kun eessa ture isa maddi ture akka inni joo kana osoo nuti dhageenyuuti hasaasetti himaa ture jechuudha. Achi booda eega dubbiin jabaattee obboleettiin gurbaa kana dhuftee boochee booda gurbaan ifi as bahe malee gurbaan osoo asin bahin dura gurraachaa bakka buufatee ergachaa ture isa maddii taa'ee. Kanaaf ustaaz amma gurbaan ijoollee sana hogganu isa qofaa miti obboleettii teenya as galgirti ol baasaa abbaan manaa isiidhaan lubbuun jira ol baasaa nama biraatii miti sheekaan isin jabaran nama wajjiin ooyiruu takka dalagaa turan arabtichuma isaa kana godhee fi jaartii maallaqa gaafatee hoggaa arabtichi gurbaa kana fuudhee karaan bu'e ijoollee nama tumtusanii bilbilee nama kana dhufu jira viidiyoo bani jeen saddeettanii fi ati wal cinaa ta'a dabbal. Okay, saddeettan viidiyoo na bani abbaan amullis. Viidiyoo bani wal cinatti if cinaa wal kaayaa deema. Goobas. Okay. Dhageeffatu sirritti achi booda maal godhan si fakkaata hoggaa arabticha gurbaa kana kan jechuudha gurbaan kun saayiba isaatii beekadhu waliin dalagaa turan hin dagatin. Haadha manaa tanaan maal jaan mushaawara naa godhee fi ati mushaawarticha kanaaf birreen gara kafali jaan. Ifi immoo bilbilee maal godha gurbaa kanaa mushawarri kanaa fidu jira akkitti eeggadha jaan. Haala saniin abbaa manaa intalaa ka wajjin dalagaa ture ableedhaan akka inni diramu godhe. Saamanii bakka sanii hoggaa bahu ammas ifumaa mushaara godhanii fi jaartii isaarraa maallaqa fuudhanii gurbaan sun akka bakka sanii bahu godhan. Kana hunda ka godhu eenyu leadership maalatti moggaasan mahadiinu. Kana waan takka harkarra hin qabu. Mahadiin obboleessi isaa tokko Kaayiroo jira. Obboleettiin isaa takka biyya Arabaa jirti. Ummaan isaa Somaaleedha. Somaalee jirti. Abbaan isaa immoo Oromoodha. Balballeetti jira. Okay. Full information gama heeraatiinis yoo ta'e abbaan mucaan jalaa du'e kun harargee lixaa balballeetti deemee maatii mucaa kanaa akka seeraan to'atu qofa goona. Allaqe. Itti fufe amma. Tole galatoomi tara takka osoon saddeettanitti hin deebine dura gammetti hin deebuu fadha gamme. Gamme. Gamme na dhageessa. Gamme dubbadhu muti birraa qaasi shaqaa wajjin. Gamme muti dubbadhu amma waan si gaafatan deebisi. Okay. Gamme wanni ni si gaafadhu mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Gamme. Yo. Na wajjaase mucaan hoggaa cafaqamu feerroon cafaqameemi. Tole. Jarri cafaqaa ture sani mucaan hoggaa cafaqanii fixan eessa kaaya mucaa. Mucaa khalaas tumanii Mobaayila si cinaa jiru kannas. Ifi gurraacha argamtu jettani malee gurraacha honi beeku. Itti fufi gamme itti fufi. Gurraacha kumpaan Itti fufi. Gurraacha amma jaan kana faatu amma maadiin amma jettan kuni maadiin amma suuraa inni duuba kaa'ee jiru kuni an barreeffuun mee barka jiban irra kaa'utaan takka faarratti waan hin balleesse irraa himaadha jennaan isin ejjiise malee isuma kanaatu ammaan tana gurbaa duuba jiru kanaatu mucaa sibiilaan isa katume adiidhaan katume kuni dhagaa guddaa fuudheeti qoma keessa tume lafa goggombisanii isa kana cafaqanii allaayiviidhaan bane laayiviinaaf gurraachisu wal moggaa banneeti namni xiyya kana ilatti dilmaate hayya achiin dhaqa achiin olla kanaan jee waliin naqee kana achiin olla kan jawwaal maal laafu jiru jawwaal kan itti ibsa khalaas cafaqee amma kana achi cafaqanii mucaan kana qattee mire gastiin ukkaanii cufne kana gastiin ukkaanii cufne Qattee hoggaa jettu bakka tana addanaa baase gamme qattee hoggaa Gamme gaaffii sheekaan akka sii baasaa mucaa sana eegatumanii booda eessa kaayanii jarri sun bakkatti nama hidhuun qabammoo ibbira bulchammoo haalatamaan galla keessammoo bakinaa wayirra kaayammoo akkam godhan. Ittiin adeesi hoggu takka. Ittiin adeesi bakka qajjee irraa eegale qajjee hoggaa jettu maal itti feeteeti qaj jechuu. Gamme. Qajjee hoggaa jettu maal itti feeteeti. Mucaan beekaa
rabbi rahmataa godhuu fi mucaa ajjeesan mucaa tumanii ajjeesanii bakka takkaan hundinuu kaaniin bishaan fuunee kaaniin fuune mucaa gaara keessatti hojjeesanii walumaa gala qabanii mucaa geessanii qabrii qotanii keessa kaan dhagarra guuran bas hangana nagareen. Okay, xiqqoo dura akki jette an karaa mucaan sawwaa deemuu hin danda'u karaa inni kuteen beekuu jette gamme dubbiin ta'e waliin faalleessine. Amma dura xiqqoo daqiiqaa muraasa dura mucaan san dadhabee waa nama jiraatu fakkaatu karaa inni deemeen beekuu jette. Dubbiin lamaantu waliin dhabdu gamme. Ni du'ee tana dubbachuu Injeen na gisi gurbaa kana takkachiisaadhaan isin hin jee. mucaan du'ee sheekha khalas شيخ الشيخ Tole شيخ mucaan سلام عليكم du'ee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. أني براهين Namni akkasitti uumaman deemu gurbaa kana takkachiisan. ميجا مي أوبس مي أوبس Reefu أني akkas jee nin براهين jira. أكيد ميجي من هو ورابا مجرى أما مو دو أني دوئتي أكا غرتي Awwaallee أولا اللي إجانا ركيجي akkas. تانا مو تناغا فتو شيخا بالبلا سنين تيك توك في بنو نما بركسي سمو إفين فديب بني Eeyyo gaafii tana nuu deebise gammeyye. Siitu bane jaalatee bane moo tiktooka kee moonuu banii kana goonaan addunyaan nu alaaltu siin jaa moosumaa banatee vaayiraalii harkatu. gammee kiyya mana sanii deemtee jirta namni waa si godhu hin jiru kaastaa kun abbaa keetti waan teessan takka hin dabsini yoo duraan illee sodaatti amma tartiibaan Wanta akkaan gammeef hima. Wanta akkaan gammeef hima. Gammee dhage akka firii taatee na wajji haasoytu. Dhageeffadhu. Gammee dhugaa kee hubataa jirra. Si argaa jirra. Dubbii akkasirra kaayinis argaa jirra. Ati haqiiqaa akka nu himtu barbaanna. Okay? La arra addunyaadhaa baroo akiraadhaa baraan isaan sanirraa akka jibaa abba tokkoon kaawasii galte. Haya. Tumaniiti mucaan arsii gololchee jennaan mucaan arsii gololchaa jennaan gurbaan gurraachi kuni isaatu sumu jira laayivii naa banaa jeemi jeeti jawwaal isaa hoodii banee nattas kanne niin bane kasaa kanaas hoggaan banoo xiyyaan moggaan hin bane gana xiyyaa Ati kasaa kee kana wal isumaa moggaan hin bane vaayiraalii isaan akkatuuf nakkanne banattee jechuudha. amma gana gizee mane wal moggaa bannu inni xiyya naa bane jenna kanne ani sangalmatti xiyya kana moggaan bane gizee moggaan banoo xiyya kana elan namni dilimaate. Kaya kana nila namni dilimaanaan kaya kana irratti kaya kana nanaqnaan jegas deetan ani tokkisan ingasti diyyatan isa naqee mucaachi dura lafa cafakan uuma xiqqishoo cafakan gana hangana jawwaal hoggaan itti qabuuf uuma xiqqishoo cafakan kalaa mucaan hangasi du'e bas xiqqishoo cafakan du'e hangasi Dhagaa qumarra gadhiisanii sibiila inni gasti tasaatii bane jee koodii banee jawwaal koodii banee nakkan bane jee anumaatti jeta nama hoggaan bane hoggaa rabbi na kaase. Okay. Ani fifa hoggaa keessa inni eeggatu jiranii mucaa nama tokkoon achi keessaa beeka isaan duraan illee inni eeggatu kaannaaf mucaa sanii warri baraariin lama kan waliin dhufe hoggaa duroo si galte sababa mucaan na beekuuni garuu isaan silaanoo fudhate waan maallaqa guyyaadhaan na keessaa fudhatan waan sababa maallaqa duraan guyyaa. Okay, gamme. Akkuma kanatti oguu. مي مي وقتك اون شيخة Okay. أما بكا غرتي مجان كن أولا ميجي سنة ها أدنو باسو مالي في أبان كن أستا أبو مكا خينياتي ربي تو غرتي وان كان أورومو تفيدي وان كان أركو أدبا فتشون برباچي سوان تيفي هقا قربان كن أولا مو وبلي غامي ربي رابط تدي mucaan kun Sagaleen hoggaa tee agartee ciccitaa jirti, dachii gada, kan gada. wajji qottee moggaa dhaabbattee ijaan gartee Sagaleen tee Ansan. jeccitaa jirti. Gaafiin tee naa galte gadaayyeenaa sii gaafata abshir. Meerra deebi'een si gaafadha gammee kiyya. Mucaan kun du'uu ragaa baatee jirta. Qabrii qottanii harka keessaniin awwaaltanii. Gammee. Gammee banadhu abshir gammee banadhu abiibi banadhu maayikii. Gammee. Gammee maayikii banadhu takkaa silkii sirriitti gammee walamu maayikii jirtu dhagirta dhaamsi. yaa okay idhaa miti laal eega baaftee tartiibumaan jalqaba irraa hanga dhumaatti maatiin akka sabruuf uummanni akka amanuuf qulqulleessitee keessaa achi baata. Yeroo mucaan sun du'u qabrii isaa eega agaratte waliin qottan moo isaanumaa qotee keessa kaa'ee gaafii kana deebisi muti irra qasa.
gamme muti gammeen ragas dhagaa jirta. Ani shabaka kiyyaan na qabaa jira shabaka kiyyaatti na qabaa jira beeyte. Dhaab dhaab bareedo dhaab muti emme odaa dhaab. ti ogutak okay gamme amma ni girta dubadu gamme Gammee amma shabakaan kee bareedaadha. Gammee yeena dhageessaa wanni eddanuu baaftu mucaa san yeroo qabrii qottanii awwaaltan. Atiitu qabrii wajji qotee awwaale moo ni agarte moo isaanii awwaaluu agarte? Moo siif himan? Abri ni nagare bo adra dunya barwa karaadha wajjin dhaqanillee wajjuma dhayne. Wajjuma qottan wajjuma Akkasan. awwaaltan. Gammee. Okay, gaafiin tun deebitee jirti. Reefu hoggaa haasuun mucaan Ustaz afaan makeetti gaa gurban guddaan sun maal lunjee mucaan sun ni jira ni bahaa eeggadhaa jechaa ture reefu moggaa gabbuu hunda kana naa qabadhu. fayyaa qabaa jee inni lakkii Yes. inni maafiyaa guddaadha. Laalamma wanni takkittiin beekamuu qabu lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu beeka. As jala taa'ee nu dhageeffataa jira inninis. Lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu. Lubbuun mucaa saniitis lubbuudha. Achirraan nama Islaamaa ka Oromoo ka obboleeyyan kiyya jiru ajjeesan. Tabiraati gammeen reefu hoggaanii fi isin nutti dhuftan je'een gurbaadhaan haasawaa keessa yoo yaadattan isin yoomiyaa deemmattaniiti nutti dhuftanii baraarii lamaa jira jettanii je'een. Yeroo kanaan lakki nuti baraarii miti nuti baraarii miti jeetiin if beeksisee je. So amma haasawa keessatti gammeen reefu anis baraariin ture waan mucaa tokkochi keessaa beekuufiin mobaayila kiyyaas na saamanii bahee je. Dubbiin tunis boodarratti nu qulqullaa'uudha qabdi jeeti yaada. Siigalee amma gaa dubbiin itti aantu jaroowwan kana dabbaal jara waan kana hojjetaa jiru. Tokkotti tokko footoo si duuba jira akkuma amma namni 25 laalaa jiru footoo jalaachi je'i maqaan isaa Mahdiidha haati isaa akkuma ateettetti Somaaleedha abbaan isaa Oromoodha obboleettiin isaa takka Suudi Arabiyaa jirti obboleessi isaa tokkolleen Kaayiroo jira jette. Ustaz oduu sirrii yoo barbaadde waa'ee isaa irraa kun mucoo sardi bislaa mucoo seera girtu sanala. Mucoo nte eenyu Mustariyaa? Mustariyaa jee dubbistan seelaa tana Mustariyaa dubbadhu sheekan. Mustariyaa na dhageessa. Ani gammee biratti dubbiin ammallee na hafte reefuun tanaa. Damina kiyya bakka tanitti deebinaa obsi dura gurbaa kana raagattu murru. Tagammeedha damina kiyya tagammee guututti adda suuta jennee isa irraa adda baafanna gammeen. Du'ee awwaalle jee reefummoo mucaa sadi dubbataa jira. Tareefu bar mucaan hin taane bar tareefu dhiise shuurii mucaan du'ee jira baabaa kiyya waa takka. Afaan sadi dubbataa jira gammeen. Afaan sadi dubbataa jira lamaan. Gammummaan afaan lama akkana dubbate dabbaal. Gammeen waa hedduu dubbataa jira afaan lama qofaa miti. Ilaalaa bakka kanatti uummati waa hubata dhaggeeffadha Sheemza. Asitti tumaatiin mucaa kanaa nama 5tu irratti hirmaate. Maal godhanii waan hojii godhanii adda baasan malee inni tokko dhagaan rukute inni tokko namni 4 reebe inni tokko silkii irratti qabe inni kaan naqee ergasii booddee dhaqanii wal gargaaranii boolla qotanii keessa buusanii biraa deebanii jechuudha. Amma maaliif jalqaba afaan sanii dubbate ka jedhuu fi jarri wal sodaattee jirti xiqqoo. Amma jalqaballee maal jedhee awwan sin ajjeesu ta'ee jedhee kakataa ture jechuudha. So dubbiin amma mucaa gammee kanatu firiidhi jira malee isaan amma gammeen kun waan isaan biraa baheef dhugaa baasee malee jarri wal sodaattee jirti kana quba qabaadha. Yes, thank you. Akkana. Dubbiin gammee ustaasa kiyya dhiifama naa godhi afaan lama afaan sadii keettanii fi bayrigga dheenyaa shuurii ta shakkii takka hin qabne ta duraanii hunda hubachiisaa hadiisaa ta qabrii geessee mucaa isaanii wajjin awwaalu dhibba wajjin awwaalee jira yoo badiillee ta'e gammeefis badiin ni qabu murreetuma yakkamaa goona malee gammeen afaan shaafaan jahaasii booda irraa bartu hin jiru afaan tokkichi mucaa wajjin awwaaluu qofa bakka allake. Akkas. Waa'ee nama kanaatiif ammoo ustaasa mucayyoo nutti haa himtu maqaa isaa haadha isaa qe'ee isaanii isa eeruu isaa isa sirri beeka waliin gadda. Eeyyoo mee takka mustariyaadhaaf maayikii kanneen. Itti mustariyaa. Mustariyaa dubbadhu. Assalaamu alaikum sheekha. Waalaikum salaam wa rahmatullah.
Ani bari khanin je amma dubbi yani tamuca khana bakka ittisni goda alas garo gamme ramalif jolle isa wajin gurmoyte muca khana jesiste khun hadidan da khun harkareba khun dagande he jara sanis mali firi hingorotina maka gande isani tv maka isani harakain qaba isaan afran golle sharanun harka qaba sume mustari'a jara sharanun harka qaba على سلام لا طيب جرى يعني خلينا نفهموا خم قاعدة عندي خم مسنجة جرى را أكستي ولي قبضني جماعة الراخة فلتو دعام channel oguta ka sume gati ya oguta ka mustari'ati ya sagale sa awara batani sagale tetana fudatani akara gati chuda jalqaba raqa si maqasa da sa abbasa bakka dalota bakka family sa gutuma sa nu oguta